Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota Bulloo Intarteementii nageenyi badhaadhaadhaa isiniin jechaa har'a immoo oduu ammee tokko qabannee dhufnee jirra. Oduun ammee kun maali laata kan jedhu immoo gara duubaatti isinitti himna. Oduu kana kan isinitti himu kan qabatee dhufe an Daani'el Abarraan jedhama. Asuma Bulloo Intarteementii irraati. Like, subscribe gochuu akka hin irraanfanne isiniin jenna. Yeroo yerootti guyyaa guyyaadhaan oduuwwan haaraa kan ammees ta'e qabannee dhufnee isiniin geenya. Guyyaa guyyaatiin hordofuudhaaf immoo subscribe fi like gochuu hin irraanfatina. Amma kallattiin gara oduu ammee keenyaatti ceenaa. Maaltu jira guyyaa irraa maaltu geggeeffame kan jedhu isinitti himna. Calqaba irratti artistii baay'ee jaallannuuf kabajnu yeroo dhiyoo kanatti kan dhabne artistii baay'ee jaallannu artist Hacaaluu Hundeessaa. Artisti Hacaaluu Hundeessaan erga du'ee waggaa tokkoof wayi fixee gara waggaa lamaatti deemaa jira. Kanaaf immoo artisti Hacaaluu Hundeessaan erga du'ee wanti argame hin jiru. Eenyutu ajjeese, akkamitti ajjeefame kan jedhu isaan kanaaf murtoon hin kenname. Har'a guyyaa irraatti dhaddachi guyyaan irraa oole artisti Hacaaluu Hundeessaa du'a sarraatiin ka'ee namni tokko yakkamaadha jedhamee mana murtiidhaan itti murtaa'ee jira. Eenyu laata inni manni murtii kun itti murtaa'e? Oduu keenya bal'inaan duubatti deebineetti isinitti himna. Itti aansuudhaan immoo waajjira yookiin dhaabbata Itoophiyaa televezyiinii keessa kan ture gaazexeessaa fi hoogganaa namni beekamaa tokko amma harka waraana Itoophiyaatiin booji'amee jira. Eessatti booji'ame? Eenyutu booji'e? Akkamittis booji'ame? Namichi kun yoo eenyudha? Maal hojjechaa ture? Maqaan isaas eenyudha kan jedhu kana oduu keenya bal'inaan isinitti himna. Turtii gaarii nu faana godhaa. Yeroo nu faana turtan kanatti subscribe, like gochuudhaan akka nu biraatti nafne keenyumatu keenya Bulloo Entertainment. Kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii, egaan amma oduu keenya bal'inaan itti ceenaa. Oduu keenya bal'inaa kan calqaba irratti kaasne keessa artisti Hacaaluu Hundeessaa du'a isaarraatti ka'ee eenyutu yakkame, eenyutu immoo yakkamaadha jedhamee har'a manni murtii itti murteesse kan jedhu bal'inaan isinitti himna. Artisti Hacaaluu Hundeessaa yeroo rasaasaatiin dhahamee akka inni dafee yaala wal'aansaa argatee lubbuun isaa hin fayyine akka inni du'uuf sababa kan goote Laamroot Kamaal kan jedhamtu yakkaan yakkamtuudha jedhamtee har'atti murtaa'ee jira. Guyyaa har'aa muddee 14/2014 manni murtii olaanaa Lidataa lammaffaa dhimma seera mootummaa fi shororkeessaa yakkaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen Laamroot Kamaal jedhamtee kan waamamtu yeroo artisti Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan rukutametti akka inni wal'aansa fayyaa fudhatee lubbuun isaa du'arraa hin hafneef sababa waan taateef yakkamtuu jedhee manni murtii har'a itti murteessee jira. Laamroot Kamaal yakki yakkamtuu ergatti murtaa'ee booda manni murtii murtoo adabbii dabarsuudhaaf gara booritti dabarseetii jira. Hanga murtoon adabbii itti murtaa'utti manidhaa keessa akka turtus murtoon adabbii kara murtiidhaa darbee odeeffannoo nu qaqqabee jira. Egaan amma oduu keenya ammeessa lammaffaatti gaafa ceenu namichi miseensa juuntaa kan ture gaazexeessaa Itoophiyaa televezyiinii kan hojjechaa ture booji'ameera kan jedhu eenyu booji'ate, akkamitti booji'ame, eessatti booji'ame kan jedhuu fi namichi amma suuraa irratti argaa jirtan kun miseensa juuntaa kan ture ETV hoogganaa turedha. Maqaan isaa Tashaalee Baqqalaa jedhama. TV kutaa Tigiriffaa hoogganaa irraa kaasee hanga hoogganaa waliigalaatti nama hoogganamuun muudamaa turedha. Wayita kutaa Tigiriffaa keessa tures hojjettootaa fi gaazexeessota kan qoratus qorachiisus isuma ture. Keessumaa dhalattoonni Oromoo ta'anii akka ETV'tti hin qacaramne kan godhaa tures isadha. Warra keessa turanis waan hojjetaniif hunda isaaniillee kan hordofee akkasni barbaadetti kan ajajaa tures isuma kanadha. Itti dabalataanis akka ijoolleen Oromoo biyya abbaa isaanii fi miidiyaa kana dhiisanii gara biyya ambaatti baqatanii biyya keessa akka isaan ba'an kan godhaa ture namichuma kanadha. Yeroo sanatti hooggantoota juuntaa kan ta'an waliin ta'uudhaan dhalattoota Oromoo kan ta'an rakkisaa fi hojiirra ari'aa kan ture. Keessumaa Geetaachoon faanillee hiriyoota isaa akka turan odeeffannoo arganneerraa isiniif qoonnee jira. Amma garuu Tashaalee Baqqalaa namichi jedhamu kun hoogganaa TV kan duraanii ture. Amma lola amma jiru kanarratti humna waraanota humna Itoophiyaatiin booji'amee harka uummattoota Itoophiyaa yookiin harka waraana Itoophiyaa keessa galee jira.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu qaqqabe kana amma isiniif dhiyeessinee jirra. Sabskraayibii fi laayik gochuudhaan akka nu biraatiin hafne oduu keenya kan biraas itti fufna. Nu faana turtii gaarii godhaa. Guddaa galatoomaa. Bulloo Entertainment sabskiraayib laayik sheer gochuun akka nurraan fagaanne galatoomaa.